Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota keenya akkam nagaa jirtu. Baga ittiin sangee baatii kabajamtuu, baatii araaramaa, baatii wal gargaaran, baatii rakkataa gargaaran, baatii du'aa'ii walii kadhatan, baatii kan wal lole oomfi wal gaafatan, baatii firaa fi fira keetillee bira dheettee kan aarasitti qabu wal gaafatan. Baga rabbiin nagaan itti sangee isaniin jechuu barbaada. Kabajamtoota warroottan amantaa musliimaa hordoftan guutuu keessanuu baga ittiin sangee baga gammaddan baatii kabajamtuu, baatii hulaan torban du'aa'ii banamtee eeggattu jechaadha. Baatii kabajamtuu maashaallah. Akkasumatti kabajamtootaa fi hordoftoota keenya dirree hud subscribe gochuu hin dagatina. Haala wal fakkaatuun kabajamtootaa fi hordoftoota keenya dirree dhawaa magaalota adda addaa keessatti harka qalleeyyiin waan rakkattee waan ittiin soomantu dhabdeef waan itti soomantu dhabanii haala fakkaataa ta'een magaalota hunda keessa deemee jechuudha. Pirezidaantiin dirree dhawaa jechuudha uummata keenya kan harka qalleeyyiidhaa gargaaruudhaan bira dhaabbachaa jira. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya dirree hud kan jedhu kana subscribe, like, share gochuu hin dagatina. Akkasumatti yuutubara kiyya chaanaala kiyya Maamee Comedy Oromoo subscribe gochuu hin dagatina. Haala kanaan harmee teenyaa fi harmee teenya abbaa keenya haala kanaan rakkatan jecha rakkatan ammoo uummanni keenya bira dhaabbatanii jechuudha gargaaraa jiru jechuudha. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya haalli kuni magaalota hunda dirree dhawaa bichaa osoo hin taane magaalota hunda keessa uummanni keenya rakkatee beelahaa jiran. Keessaafuu warroottan Somaalilaandii irraa buqqa'an jechuudha. Warroottan Somaaleen ofirraa buqqaafte jechuudha. Somaalilaandii osoo hin taane warroottan Somaalii irraa buqqa'anii biyya keenya biyya isaanii irraa ofirraa buqqaasan jechuudha Somaaliin jechuudha. Haala kanaan uummanni keenya jechuudha ammaan tana garuu alhamdulillah pirezidaantiin dirree dhawaadha uummata kiyya gargaaruun qaba, uummata kiyya fala godhuufiin qaba jedhee jechaadha bira dhaabbachaa jiran. Haaluma wal fakkaatuun obboleeyyan kiyya kunoo magaalaa baadiyyaa hin jenne iddoo hunda keessa makiinaa isaaniitiin deemanii jechuudha. Firaashaa fi kan firaasha hin qabne, kan minxaafa hin qabne minxaafa hunda jechuudha hunda isaanii ergaa jiran. Haaluma itti aanuun baadiyyaa hin jenne magaalaa hin jenne iddoo hunda keessa bu'aa ba'ii meeqa ba'anii jechuudha. Itti gaafatamummaa fudhatanii jechuudha. Dirree hud warroottan adda addaa jechuudha ijoolleen teenya guutuun jechuudha uummata keenya baraaruudhaaf tattaaffii godhaa jiran jechuudha. Qeerroo fi qarreedhaan ijaaramanii jechuudha iddoo takkatti gumii ijaarratanii jechuudha uummata keenya beelalaa saaxilaa jiran, beela akka isaan hin beeroomne gochaa jiran. Kunoo haala wal fakkaatuun jechuudha magaalota adda addaa keessa jechuudha dhiyootana roobni roobee uummata keenya lolaan itti seenee lolaa sanillee irraa ittisanii jechuudha kaan minxaafa kannanii fi kaan waan adda addaa kannanii fi uummata keenya gargaaraa jiran. Haala wal fakkaatuun jechuudha obboleeyyan kiyya hundi jechuudha kunoo haala kanaan baadiyyaallee dhaqanii baadiyyaas uummanni keenya baadiyyaallee dhaqanii baadiyyatti gargaaraa jiran. Yoom kana qofa kunoo haala addaatiin mana hidhaa jechuudha mana hidhaa dirree dhawaa akka waliigalaatti jiru jechuudha achi keessallee dhaqanii jechuudha dirqama ba'uudhaaf jechuudha lammiif jechuudhaaf achi keessallee dhaqanii uummata mana hidhaa jiruufillee gumaacha kannan jechaadha. Pirezidaantiin dirree dhawaadha baay'ee takka uummata keenyaaf tattaaffii godhaa jira. Obboleeyyan kiyya kabajamtootaa fi hordoftoota keenya kanneen amma ilaalaa jirtan uummata keenya balaaluudhaaf tattaaffii godhaa jiran. Haala addaatiin jechuudha uummata keenya bira dhaabbatanii uummata keenyaaf sagalee ta'aa uummata keenya beelaaf saaxilamuun qabu akka inni itti dubbate keessatti pirezidaantiin dirree dhawaadha. Yeroo ammaan tanaa keessatti ani uummata nama 12 yooniin beekumtii kanneefi yookaan uummanni kiyya wallaalummaa keessaa naaf ba'u taate ani hajaan qabu jedhee dubbatee ture. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya dhugaa jedhee kunoo haala kanaan uummata keenya gargaaraa uummata keenya bira dhaabbachaa
yoon ambeelee isan beeloftan yoonin ani quufee isan hin quuftan rakkoo hin qabdu isan biraan jira jee gruupii ijaaranii gruupoota adda addaa ijaaranii lammiif jedhanii niiraa buusanii jechaadha waan kana gaggeessan jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun kun Dirree Dhawaa keessa iddoo adda addaa keessatti roobni baay'achuun ummata keenya miidhaa ture. Ummata keenyaaf akkasumatti gumaacha kanneeniif jecha kan meeshaan duraa baddee wajjin haala wal fakkaatuun deemanii jechuudha. Kunoo ummanni keenya gumii ijaaree ummata keenya kan lolaan mana seene jechuudha. Haala kanaan jechuudha. Kunoo firaashaan minxaafaan waan adda addaa waan afatan gochaafi turan jecha. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya wallaahi lammiif jechuun beekamaadha. Maaliif yoo jenne ummanni keenya akkanatti wal bira dhaabbatee sagalee waliif ta'ee akkanatti wal gargaaruun jechuudha nuuf waan guddaadha. Ummata keenya beelarraa saaxiluuf ummata keenya bira dhaabbachuu ummata keenya yeroo ammaan tanaatti du'aayii baay'ee harkatanii jiran jechuudha. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya haala wal fakkaatuun kunoo iddoo adda addaa dhaqanii jechuudha. Ammas yoom kana qofa akkanumatti ilaalaa kunoo iddoo aartistoota jechaadha. Aartistiillee dhaqanii mannootaan aartistootaatti illee deemanii jechuudha. Akka isaan itti hafxiran waa kannaniif jecha. Akkasumas dhukkuba biyyattii keenya seene kana dhukkuba koronaa vaayirasii kanaaf akkasumatti ammallee saabunaa fi waan adda addaa guuranii jechaadha. Akkasumatti maaksii saabuna waan adda addaa guuranii ummata keenya gargaaraa jiran. Maaksii fi saabuna waan adda addaa ummata keenya magaalaa Dirree Dhawaa keessatti Minisootaa iddoo jaamtu keessatti ummata keenya kunoo haala wal fakkaatuun asii iska baadiyyaallee deemanii jechuudha ummata keenyaaf hiraa turan jecha. Baay'ee takka gaariidha. Ummata keenya dhukkubarraa ittisuuf waan akkanaa dalaguun isaanii baay'ee takka nu gammachiisa. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya kanneen amma daawwachaa jirtan Maammee Koomedii Oroo turraa. Kanneen chaanala kanaaf haaraa taatan chaanala kana subscribe like gochuu hin dagatinaa.